aleeluu hunda dura guyyaarraa baga nagaan Shaashamanneen nagaa Shaashamanneen misooma Shaashamanneen dimokiraasii aleeluu kana keessatti calaqqee ija gurraatti taatanii guyyaarraa bara baay'ataa 2017 xumurree guyyaa seena qabeessa guyyaa addaa geeba hidha laga haaromsaa illee asii simataa nageenya keenya konfiraansii addaa akka aanaa kanatti qophaa'e irratti baga nagaan nu dhuftan baga gammaddan baga gammanne isin jedhe. Nageenyi yoo hin jirre fayyaan hin jiru. Nageenyi yoo hin jirre dimokiraasiin hin jiru. Nageenyi yoo hin jirre misoomni hin jiru. Nageenyi yoo hin jirre namni waan jedhamu hin yaadamu. Nama jechuun nageenyi yoo jiraatu. Nageenyi yoo hin jirre guyyaan ni dukkanaa. Nageenyi yoo hin jirre namni jaalalaan dhiifamaan namummaa isaa waliin ibsaa waliin jiraachuuf baay'ee rakkata. Baay'ee rakkata. Baay'ee dhiphata. Kana ammoo waggoota darban keessatti haala keessa turre yaadattan magaalli Shaashamannee baay'ata magaalaatiin ummata keenya ukatarraa ba'e ijaartee yeroo ammaa murtee jiru. Olmost muramee jiru. Inni biroo ammoo magaala waggootaaf hin beeku jedhame magaala diigame ijaarame yeroo ammaa Shaashamannee gudditti magaalota keessaa isii iftuu taatee jirti. Kun nageenya isiitiin haadha nagaa, haadha guddoo, haadha kabajaa, haadha siiqqee, shaashaa jettee aleen guyyaarraa nageenya isii konfiraansii nagaa guyyaarraa karaa addaatiin kabajaa jirti. Kun uummata aanaa aleenuutiif injifannoo guddaa. Injifannoo addaa. Kanaaf uummanni aanaa aleenu uummata seena qabeessa, uummata magaala kana keessaa uummata keessattuu akka biyyatti hidhi laga Abbayyaa nagalchaa kiyyaa jedhee uffata ofiitii baasee hidha laga Abbayyaa yeroo ammaa persentaa 98.6 irra jiruuf ga'ee isaa sadarkaa olaanaadhaan uummata gumaachaa ture. Kanaaf uummata aanaa aleenuutiif kabajaa guddatu mala yeroo tokko haminee ofiif nageenya itti ka'e. Tokko injifannoo guddaa. Lammaffaa akka biyyatti geeba seenaa qabu. Geeba guddaa guyyaa magaalli itti simatee jalbultii keessattuu akka magaala keenyatti kutaa magaalatti miileena 4 ol hirmaannaa hidha laga Abbayyaatiif isa xumurree dhalootaaf ashaaraa isa sirriin dabarsina jennee aleen kutatee as keessa ga'ee isaa ba'e itti simatee isin afuritti argama. Kanaaf keessattuu ga'ee kana keessaa hin qabdanii hidhi laga Abbayyaa hin xumuramu gurgurame jettee shiftuu fi hamtuun biyya kana diiguuf turte kabajamoon muummicha ministeeraa keenya kutannoon ajandaa dura nuu kennan ajandaa uumuun addunyaa Afrikaa hundaaf yeroo ammaa hidha laga Abbayyaa xumurree barii eebbatti argamne. Kanaaf aanaan aleen guyyaadhaa geeba kana simattanii jirtan. Kanaaf kun adda sittaasisa karaa addaatiin mee muummicha kennaaf ofiifis hamilee ofii kenna.